Mootummaan naannoo Oromiyaa raawwii hojii waggaa bara 2017 boqonnaa qophii bara 2018 mootummaa fi paartii bakka pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa argamanitti Adaamaa galma Abbaa Gadaatti gamaggamuu eegaleera. Gamaggama raawwii bara 2017 paartii fi mootummaa gaggeeffamaa jiru irratti pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa barri 2017 milkaa'inoonni gaariin keessatti raawwataman ta'uu himaniiru. Barri 2017 mootummaa naannoo keenyaatiif bara baay'ee cimaa ture. Ergamoonni hedduun abdii namatti turan kan itti raawwataman imala badhaadhinaa qaban milkeessuudhaaf sadarkaa barbaadamutti deemuu irratti harcaatiin hedduun kan keessatti calaqqise. Hojiiwwan tokko tokkoon immoo wantoonni abdii namatti kennan hojjechuun akka danda'amu, jijjiirama fiduun akka danda'amu, naannoon keenya bakka barbaadamu gahuu akka dandeessu wantoonni akka calaqqeetti agarsiisan kan itti raawwatamanidha. Mootummaan tarkaanfii cimaa fudhateen caasaa gandaa haaraa lafa qabsiisuun uummanni tajaajila mootummaa dhiyeenyatti akka argatu bara taasifamedhas jedhaniiru. Caasaa gandaa afaan ol qabatee hojiitti hiikamee hooggansi keenya sadarkaa sadarkaadhaan jiru xiiqiidhaan caasaan kun akka raawwatamu hojiitti akka galu baratee taasisedha. Hojiiwwan bara 2017 keessa raawwataman hedduun isaanii guddina yaadame bira gahuuf agarsiiftuu ta'uu ibsuun milkaa'ina xixiqqootti quufuu osoo hin taane galma fagoo fayyadamummaa uummataa kallattii milkeessuun danda'amuun miira onnataan hojjechuun murteessaa ta'uu ibsaniiru. Karoora xiiqii waggoottan darban qabannee deemaa jirru faana wal bira qabnee raawwiiwwan jiran olaallee ammas raawwiin naannoo keenyaa baay'ee yaaddessaadha. Uummata naannoo keenyaa dabalaa jiru faana ol qabatee haala addunyaa jijjiiramaa jiru faana akka waliigalaatti immoo akka paartiitti mul'ata uummata keenyaaf qabnu faana wal bira qabnee yeroo ilaallu raawwiin keenya iddoodhaa iddootti garaagarummaa qabaatu seektaraa seektaratti godinaa godinatti magaalaa magaalaatti garaagarummaa qabaatu malee aanaa aanaatti haa qabaatu malee raawwiin keenya baay'ee yaaddessaadha. Isa kana hooggansi kun waltajjii kanarratti sirriitti laalee qoratee irraa barannee bara 2018 raawwii amma jalqabne kana keessatti jijjiirama olaanaa fiduudhaaf kan itti sochoonu akka ta'uuf sirriitti dubbii jiru laaluun hin barbaachisa. Hoogganaan waajjira paartii badhaadhinaa damee Oromiyaa obbo Kaffaaloo Tafarraa gama isaaniitiin bara 2017 cimina keessoo paartii mirkaneessuudhaan imala ijaarsa biyyaa galmaan gahuuf bara taasifame jedhaniiru. Gamaagama raawwii hojii bara 2017 kanarratti argamuudhaaf baga nagaan dhuftan anaa dhufu isiniin jechuun barbaada. Barri 2017 roga hundaan naannoon keenya milkaa'inoota hedduu kan itti galmeessedha. Barri kun bara yaa'ii seena qabeessa marsaa lammaffaa paartii keenyaa milkaa'inaan itti gaggeessinee murtoo fi kallattii paartiin keenya kaa'een masakamnee injifannoowwan hedduu milkeessuudhaaf sochii taasisaa turredha. Haala kanaan tokkummaan keessoo paartii keenyaa yeroo irraa gara yerootti akka cimu kan itti taasifamedha. Kanaan paartii cimaa ijaarree mootummaa cimaa dhugoomsuudhaaf sochii taasifamedha. Raawwiin karoora bara 2017 milkaa'inni gaariin jiraatus caalmaatti uummata fayyadamaa taasisuuf kutannoon kan gaafatu ta'us obbo Kaffaaloon ibsaniiru. Hojiin gama nageenyatii fi misoomatiin hojjetames yeroo irraa gara yerootti milkaa'inoota agarsiisaa akka jiru hubachuun barbaachisaadha.